Yaa uumaa ko. Ati silaa wanta hundumayyuu hin dandeessu. Yeroo baay'ee sitti manuma abbaa. Waaqayyo ishee gargaaru malee maaliif godhe? Yoon haadha keessi ta'uu baadhe wanta ati namaaf goote hunda isaa siif raawwadheera. Akkuma yoo ishee jaalachuu baatte nama ta'uu isheetiin kabajju. Isheen hoggaana jibbitu calsiin jechaan ture. Maal? Of kabajin talanaan sitti meera. Callisii toon ta'a. Wanta hundumaa of eeggannoodhaan akka raawwatu. Si gaara gammachiisa. Hanga har'aatittu kana calsiin jedhe hanga fagoo ta'e si kabajaatu. Garbaata akka obboleessatis ta'e akka haadhatitti nama keenya namni akka keenya iyyuu kabajaan jiru. Maal ta'uu barbaadde? Maal ta'uu barbaadu? Obsee. Imaanashee dhiigashee gatii malee dhangala'e kan ni barbaada. Kana maali rakkoo jira moo rifattan? Danda'a. Namoota akkamitti kanatti wanti? Dogongoraan mana ga'u akkamittiin hojjetu? Maal dandeetti? Obbo Danda'a. Nuti barbaadamuun keenya gaariidha. Garuu immoo Garaan na didee marme. Nyaachuun dadhabee harmee godhuu. Maal godhu haadha koo? Kuni waan gaarii. Horsiisi.